Maqaa Waaqa Abbaa kan Ilmaa Hafuura Qulqulluu Waaqayyo tokkoon Ameen. Kabajamtoota jaalatamtoota maatii Waaqayyoo ijoolleen haadha keenya Dubroo Maariyaam hundumti keessanuu lafaa bakka jirtanitti nageenyi Waaqayyo isiniif haa baay'atu. Akkam nagaa keessanii ani nagaa kootii Waaqayyoof haa galatu. Egaan arjummaaf dhiifamni Waaqa keenyaa araarsummaan Dubroo Maariyaam kadhannaan qulqullootaa jaalalli duukaa buutotaa bakka jirtanitti isiniif haa ta'u. Akkam nagaa jirtu ani nagaa kootii. Egaan maatii Waaqayyoo kun faarfannaa sanbeetii official kan jedhudha. YouTube haarawaadha. Egaan YouTube kun erga banamee ji'a ga'uuf gahaa ganaadha. Faarfannaa qofatu asirratti gadhiifama jedheen ture. Egaa har'a immoo faarfannaa fi faarfannaa kan fakkaatan asiin waliin deemna jechaadha. Kana yeroo isiniin jedhu wantoota faarfannaa faana wal qabatan faarfannaa dabalatee gruupii kana jalatti isiniif gadhiifama jechaadha. Kunis namoota faarfannaa baasuu barbaadaniif viidiyoo baay'ee barbaachisaadha jechaadha. Egaa faarfannaa baasuuf maaltu nurraa eegama mata duree jedhuun kaana. Egaa mata duree kanaan nama akkamiitu faarfannaa baasaa, faarfannaa baasuuf ga'umsa akkamii maaltu nu barbaachisaa isa jedhu kana egaa wajjin ilaalla. Egaan guyyaa har'aa kana kan nuti wajjin ilaallu faarfannaa baasuuf wantoota nu barbaachisan jechaadha. Egaa faarfannaa baasuuf wantoota nu barbaachisan keessaa inni guddaan tokkoffaa irratti fedhaa fi eeyyama Waaqayyoo yoo nu ta'edha jechaadha. Egaa fedhaa fi eeyyama Waaqayyoo yoo nu ta'e jechaan yeroo isiniin jedhu Waaqayyo akka nuuf eeyyamuuf kadhannaadhaan illee isa gaafachuudha jechaadha. Kan isin ajaa'ibu ani faarfataa nan ta'a jedhees guyyaa tokko eegeen beeku ture akka kootti jechaadha. Mana amantaatti tajaajileyyuu faarfannaa garuu nan baasa eegeen turre. Cal jedhee hiriyoota kootiifis nan barreessa ture malee jechaadha. San booda akka fedhaa fi eeyyama Waaqayyoo ta'e Waaqayyo naaf eeyyamee faarfannaa hojjedhe jechaadha. Yeroon hojjedhus nama afur taanee faarfannaa hojjenne. Faarfannaan kunis akkuman hojjedheen baay'ee Waaqayyoos na gargaare, namni baay'eenis dhaggeeffate. Faarfannaa keessa namaatti qabatee hafu ta'eera jechaadha. Kunis immoo yookaan ittiin of mul'isuu, ittiin of guddisuu barbaadessu hin taane Waaqayyo karaa kallattii inni na gargaareen mul'isaa jira jechaadha. Kanaaf waan hundiyyuu ogummaanis beekumsis kan Waaqayyooti waan ta'eef jechaadha. Egaa faarfannaa jalqaba fedhaa fi eeyyama Waaqayyoo yoo nuuf ta'edha jechaadha akkuma sila isiniin jedhe. Itti aansee immoo maaltu barbaachisaa yoo isiniin jedhe itti aansee kan barbaachisu egaa qaama mana amantaa ta'uu nurraa eegama jechaadha. Innis maali qaama mana amantaa yeroo isiniin jedhu dabrii qabaachuu qabna yookaan mana amantaatti deddeebinee tajaajilaa mana amantaa ta'uu qabna jechaadha. Tajaajilaa mana amantaa hin taane taanaan faarfannaan nuti barreessinu sun maal irratti kan hundaa'edha? Eenyutu nuuf ilaale? Faarfannaan kun ilaalameera, sirreeffameera inni jedhu sun gaaffii ta'a jechaadha. Namoonni tokko cal jedhaniituma otoo miseensa mana amantaa hin ta'in kirrii hidhachuun qofni gaarii miti jechaadha. Maatii Waaqayyoo beekuu kan qabdan cal jettanii bakka garagaraatti keessattuu onlaayiniidhaan faarfannaa baasuu waan garagaraatu jira jechaadha. Yeroo ammaa onlaayiniidhaan faarfannaa baasuun baay'ateera. Innis immoo adeemsa qaba. Onlaayiniidhaan faarfannaa baasuun hin danda'ama. Sanbeetii jalatti illee yeroo darbee dubbannee turre jechaadha. Hin danda'amu hin danda'amu isa jedhus kutaa biraatiinis jalatti waan danda'amuuf yoo danda'ame akkamitti yoo hin danda'amne ta'e maaliif isa jedhus addaan baasnee ni ilaalla. Kanaaf egaa qaama mana amantaa yeroo isiniin jedhu dabriin keessan eessa jedhamuu dandeessu, tajaajilaa ta'uu qabdu, maaliif faarfannaa taatanii faarfannaa qofa waan faarfannaa jaalattanii fi waan faarfannaa baasuuf barbaadan qofaaf baastanii baduun qabdanii mana amantaa tajaajilu waan qabdaniif mana amantaa qabaachuu qabdu kan yeroo isiniin jedhu. Waaqayyo garuu kan inni ilaalu galata barbaada. Garuu mana amantaa keenya immoo seeraa fi dambii heera ittiin bultu waan qabduuf kana hubachuu qabna jechaadha. Egaan kana beekuu qabna. San booda egaa faarfannaa kana immoo barreessuuf walaloo fi yeedaloonis immoo nu barbaachisa jechaadha. Egaa amma walaloon immoo gosa lamatu jira. Dhiifama yeedaloon gosa lamatu jira.
innis kan uummataa kan ta'an ni jiru, kan immoo dhuunfaa keenyaa nammataa keenya hojjanne ni jiru jecha. Amma fakkeenyaaf faarfannaa Amaariffaan jiran kan uummataa kan ta'an afaan Oromootti jijjiiruun ni danda'ama. Amma fakkeenyaaf ani irra caala faarfannaa ayyaanaati kan hojjedhe. Faarfannaa ayyaana fakkeenyaaf Ancuuphaa hojjedheera. Ancuuphaa an ayyaanaa cabcabboo jedhamu zeemaa mataa kootiin walaluuf yedaluun kan mataa kooti dhageessanitti yoo ta'e, Yesuus cuuphamee nutis fayyinee garbummaarraa bilisa baane kan jedhu jecha. Fakkeenyaaf immoo gammadikaa kan jedhu immoo faarfannaa cabcabboo ayyaana irrattis kan faarfatamudha. Gammadikaa gammadikaa yaa Maariyaam gammadikaa garaa kee dhufee gammadikaa Gabrieel ergamee gammadika. Faarfannaa kanaan zeema garagaraatu waan faarfatameef namni baay'ee yeroo faarfatu immoo uummataa ta'a jechaan. Fakkeenyaaf sirba amma sirbi yeedaloon uummataatiin ayyaana irratti ayyaana jala fakkeenya yeroo masqalaa, yeroo bara haaraa, yeroo garagaraa namoonni kan sirban sargii irratti faa kan sirbaniin isaa wal fakkeessanii sirboonni sirbaman ni jiru. An uummataa jedhamu yeedaloon sun. Akkuma sun jechaadha. Amma amantaa keenyattis immoo namoonni amma nayina yemmee Maariyaam nayina beezaabiit alame an jedhamu amma koottuu haadha koo Maariyaamiidhaanis jira, nayina yemmeeyyiidhaanis baay'ee jira, faarfannaa hedduu jira. Kun ammaan uummataa ta'e cabcabboon kun. Kanaaf tafasihi tafasihi Maariyaam tafasihi kan jedhu amma gammadikaa gammadii jechuudha. Giiziidhaan tafasiidha. Dasiibali Amaariffaan gammadikaan immoo Oromiiffaanii jechaadha. Haala kanaan illee kan hojjetamu ni jira. Kanaaf yeroo yeedaloo hojjennu kan dhuunfaa keenyaa ni jira, ani uummataa ni jira. Haa ta'uutii dhuunfaa irratti immoo namoonni tokko tokko cal jedhanii yeedaloo namni dhuunfaan hojjete irratti immoo kan hojjetu. Amma fakkeenya ani obboleessa keenya Hiikaa Bultii maqaan kee ajaa'ibaa maqaa Waaqaa qaba. Ergamaa Miikaa'el siif galatan qaba. Na guddisteettati amarraan eegdee warraan siin qabnee fi garaan koo na gadde. Faarfannaa kanam magaalaa Daawwitii fayyisaan dhalatee na laala akkasitti illee yeedaloo namaatiin an hojjetanis jiru. Yeroo kana maal seetanii maaltu namatti dhufa? Faarfannaa duraan beeknutu sammuu keenyatti dhufa. Nuti immoo kaka'umsii fi dhaggeeffannaan faaruu kanaaf qabnu immoo hin hir'ata jecha malee rakkoon qabu. Kanaafiyyuu haala kanaan otoo ammataa keenyaaf baasne jechaadha. Kanaaf walaloo fi yeedaloo yeroo hojjennus of eeggannoo godhachuu barbaachisaadha jechaadha. Yeedaloo irratti jechaadha. Keessattuu immoo walaloo irratti tokkoffaa seeraa fi heera mana amantaa keenyaa barnoota mana amantaa keenyaan ta'e amma barnoota mana amantaa keenyaa kan faallessine barreessuu qabna jechaadha. Amma fakkeenyaaf yeroo ammaa zarfiiffaa mana amantaa keenyaa osoo hin bahin faarfannaa isaan faarfatanii turanitti mana amantaa keenyas nutis barattoota dilbataa kisteenya kan faarfannaa sirriidha jennee garuu icciitii guddaadhaan kan barreeffaman hedduu isaaniitu jira jechaadha. Akkas akkan ta'an otoo hin beekin barnoota mana amantaa keenya akkan hin balleessine jechaadha. Kanaaf haala kanaan illee seeraan of eeggannee barreessuu ni qabna. Inni tokko walaloo mana rukutuu qaba jechaadha. Mana rukunne taanaan walaloo hin jedhamu jechaadha. Walaloo seera walaloo keessaa tokko walaloo mana rukutuu qaba. Fakkeenyaaf natiksee eegumsi kee waaqa koo jaalalli kee jedhee ka'een immoo natiksee eegumsi kee gooftaa koo jaalalli kee jedhee narraan fagaatiin yaa uumaa koo si waama yoon jedhe jaalalli kee fi si waamaan sun tokko miti. Amma faarfannaa kanarratti natiksee eegumsi kee waaqa koo jaalalli kee naaf bayyaate oolmaan kee waaqa koo galaata kee mana rukutaa jechaadha akkasitti.
Kanaaf mana rukkutu ta'uu qaba. Yeroo mana rukkutu laphee keenya keessatti miira tokkotu dhaga'ama. Miira namatti tolu jechaadha. Kanaafiyyuu mana rukkachuu akka mana rukkutu gochuu qabna jechaadha. Mana yeroo rukkute kana malee immoo yeroo barreessinu immoo amma hangamtaa irratti barreeffamu jira, dhuunfaa irratti barreeffamu jira, hanqaama tokkoof immoo barreeffamu. Qaama tokko yeroo isiniin jedhu amma waaqaaf yoo ta'e ani immoo waaqaaf ta'e faarfadhe akkas naaf guute yoon jedhe. Kana malee immoo waaqayyo akkas naaf godhe, akkas taate, akkas goote, waaqayyo akkas taasiste, akkas haala kanaan nama fayyiste, akkas yoon jedhe achi immoo yaa waaqa koo ana na fayyiste laala anku anan ofii kootti faarfadhu anan qaama tokko faarfatamu. Amma kana maabarri qulqulloota waldan qulqulloota mana amantaa keenya fudhatanii isa dhuunfaadhaaf hangamtaa malee fudhatan faarfannaa dhuunfaa isaan bira hin jiru. Kun maal jechuudha jedhu isaanii bichaa jedhu isa Yesuus bichaa jedhamu fakkeenya Yesuus nama tokko bichaan fayyisnee jedhu. Fakkeenyaaf ani amma na tiksee eegumsi kee yeroo jedhu hin fudhatan isaanam waaqayyo nu tiksee eegumsi kee jechuu qabamaa jedha. Si bichaa miti an tiksee jedhanii na gaafachuu danda'u. Garuu faarfannaadha kun. Ana biras dhufu isin biras jiru amma faarfannaan kun anatu hojjete malee faarfannaan kun kan waaqayyooti nama hunda faarfata. An ortodoksota hundaati. Kanaafiyyuu na tiksee eegumsi kee yoon jedhee na faarfadhe tokkos faarfannaa kana gaafa dhaga'u na tiksee eegumsi kee dhee faarfata. Inni sunis inni ittaanu uummata hunda bira yoo gahe otoo gamtaadhaanis wayis sagantaa guddaa tokko irratti soo faarfatame hundumtuu ol kaasee na tiksee eegumsi kee jedhee in faarfata waaqa isaa galateeffata jechaadha. Kanaaf rakkoo hin qabu. Egaa maatii waaqayyoo sinii galaa jira jedhee yaada. Egaa faarfannaan haala akkamiin akka hojjetamu wajjin ilaalaa jirra. Kutaadhaan qoqqoonneeti jechaadha kan ilaalaa jirru. Kutaattaa nutti immoo boroolleef taanis yoo waaqayyo jedhe ilaaluu dandeenya. Egaa walaloo fi yeedaloonis nu barbaachisa. Walaloon yeroo barraa'u seeraan barreessuu qabna. Namni tokko kunoo booji'amee harka koo qabee isa jedhu kunoo booji'amee harka koo qabee wangeela kee labsinaa wangeela kee labsinee addunyaaf lallabnaa jedhee kan barreessu hin amma faaruun kun akkas miti. Fakkeenyan godhadha. Ala kunoo booji'amee harka koo qabee jedhe. Amma achi wangeela kee labsinaa addunyaaf lallabnaa jedhamu gara sarara biraa irratti nam tokko akkatti barreessa. Garuu kunoo booji'amee harka koo qabee wangeela kee dhugaa addunyaaf lallabee akka dhuunfaa dhagaa kun ila argitanii akkasii. Garuu dhuunfaa kana keessatti immoo gamtaa gochuun qabu. Yaa waaqayyo ati na fayyistee oolmaa kee fi ani siin faarfadhaa. Kan ati nuuf goote hundaaf galata siif galchinaa jedhanii kan faarfatanis kun sirrii miti. Yaa waaqayyo gooftaa kan na fayyisteef galata siif galchaa oolmaa kee hundumaaf ani siin galateeffadhaa. Haala kanaan ta'uu kan qabu jechaadha. Kanaaf haala kanaan yoo deemne baay'ee bareeda. Kanaaf egaa maatii waaqayyo faarfannaa haala kamiin hojjenna isa jedhu komentii jalatti naaf barreessaa waan isiniif hin galle yoo jiraate. Kutaattaa nutti immoo akkamitti faarfannaa baasuuf irra caala wantoota nu barbaachisan amma muraasa ilaallee jechaadha. Fedha waaqayyoo ta'uu qaba. Mana amantaa tajaajiluu qabna. Walaloo fi yeedaloon barbaachisaa. Barnoota mana amantaa keenyaa barachuu qabna. Faallaa mana amantaa keenyaa akka hin taane kan nuti barreessinu sun of eeggachuu qabna. Kanaaf kanadha jechaadha. Isa kutaattaa nutti immoo onlaayiniidhaan faarfannaa faarfachuun ni danda'ama hoyi isa jedhu ni ilaalla. San booda immoo ittuma fufnee faarfannaa faana wantoota wal qaqqabatanii dubbanna. Ammasitti nagaa ta'a. Egaa maatii waaqayyo hundumti keessaniyyuu YouTube kana hundumtuu subscribe godhaa. Wal jajjabeessinaa barnoota gaarii argattu. Shares godhaa. Subscribe osoo hin godhin hin bahinaan siniin jedha. Galatooma ulfaadhaa kabajamaa nagaa ta'a.